السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هاني نغا كوت نغيني في هنجال الله هنك بجارا باك جرتن مرس نغاو دعوتن كي فيديو راكنا كيساتي آبي سورا في فيديو حمدرا سندورا دليت تاي سندورا با دي چودا غوتمان غوتت ما وغاتو قدرا سندورا همبن غوتمان غوتت ولتي كبه سنيف دي بسودن دهون سمبرسيس egaa daawwattan kiyyaa suuraalee nama sin asirratti argaa jirtan kun jechuudha suuraa ani waggaa meeqa dura ofirraa dileetti godhee ofirraa balleesseedha jechuudha aappiin kun jechuudha suuraa isin hamma dura ofiin fedha keessaniin balleessan ta'ee dogongoraan balleessan ta'ee guutumaan guututti bifuma asirratti margaa jirtaniin jechuudha walitti qabee isiniif deebisa jechuudha aappii hedduu tokko bareedaa ta'e jechuudha hayyee daawwattan kiyyaa aappii kana gabbuufattanii itti fayyadamuudhaaf as googil kiroomii keessan ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis ittanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftanii achi booda haala kanaan siniif fide jechuudha asirratti michuujobis.com kan jiru yeroo tokkoof kilikni gootu hayyee daawwattan kiyyaa achi booda haala kanaan asitti isin fida asirratti ayikoonii sarchiin jirti yeroo tokko irratti kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha suuraa jettanii barreessitanii haala kanaan achi booda sarchi goosiftu achi booda suuraa nama jalatti argitan kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gabbuufachuudhaaf asirra suuta gadini deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu gadhumaati asirratti aappii suuraa isin duraa bade isiniif deebisu aappii as tuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood fayyaduu jirti daawulood irratti kilik gootaniiti aappii gad buufattanii hayyee daawwattan kiyyaa aappii gad buufattanii yeroo galtan aappiin haala kanaan isiniif banamaa asirratti geet staart kan jettu ni jirti irratti kilikni gootu achi booda halluu gootaniiti eeyyama kennitaniifi ammallee geet staart gootu achi booda haala kanaan yeroo beeksisa isiniif fide X klik gootu achi booda aappiin kun haala kanaan isiniif baname jechuudha yeroo haala kanaan isiniif baname bakka amma walakkaa iskaan jiru kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha yoo viidiyoo isin duraa bade deeffachuu barbaadan iskaan viidiyoo kajuu kana dhootanii yoo immoo suuraalee gargaraadhaa kan amma dura isin duraa bade hunda deeffachuu barbaadan iskaan imeejis kajuu kanarratti kilik gootanii achi booda daawwattoota kiyyaa akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha suuraa hamma dura isin duraa bade hunda jechuudha haala kanaan isiniif deebisa jechuudha haala kanaan hunda walitti qabee as keessaa argattu jechuudha walumaa galatti waan hamma dura jawwaala keessan keessaa bade hunda jechuudha as keessaa argachuu dandeessan jechuudha suuraa ta'ee viidiyoo ta'ee waan hunda jechuudha suuroota kana keessaa suuraa barbaadan deeffachuudhaaf suuraa deeffachuu barbaadan tokko irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda as jalatti ristoor kan jettu ni jirti ristoor irratti kilik gootaniiti suuraa suni xawwaalee gara galarii bilbila keessanii isiniif deebi'a jechuudha haala kanaan salphumatti suuraa isin duraa bade deeffachuu dandeessanii egaa daawwattoon kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya haraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa hara argachuudhaaf tuktuu keenyaaf hariiroo taatan foloo gootanii hordofuun dagatinaadha akkasumas viidiyoo kan namni baay'een argee kan raafaatamu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birooti nagalta deebinutti waan hordoftaniif galatooma